Dagara nama farqitu seenaa tokko gaafadhee ture beektaa yeroo tokko ijoollee hedduu wajjin seenaa wayii gaafannee turre yeroo harka muraanulee nama achi keessa turan inni ijoollee ta'een jettu ijoollee ta'anii xiqqoo ta'anii dhagaa turan beektaa nuraachi ganda sanii nun iddoo sun yeroo duraan hin ijaaramnee homtuu akka ammaa kan siidaa hin ijaaramnee homtuu irra hin jiru beekte bakkee bichatu jira malee. Enna seerichi kun akkamii kinoo naannoo kana homtuutti ni ijaaramne akkasuma kinoo ni jira akkas dhagaan tokko ni jira malee homtuu ni ijaaramne akka ammaa itti naannee wanti hin tolle beekte yoo san. Enna seenaan yoo san sitti himamu akkaataan isaan qaama yookiin immoo keessatti yoo san ijoollee ta'anii itti argan ittiin guddatan ittiin dubbatan sun wanta baay'ee yaani daaraan hawaasni keenya dabarse garas nyaata. Gaafii tokko si gaafadhu obboleessa kiyya. Isaaትና ጭዶች አንድ የሚሆኑበት ነገር አድርገናልና የመቶ ዓመት የቤት ስራ ሰጥተናቸዋል ኦሮሞና አማራ። ስለዚህ አማራ ጡት ቆርጧል ብሎ ሐውልት ሰርተን አስቀምጠናል። ይሄ ያየ ኦሮሞና አማራ አይታረቅም መቶ ዓመት የቤት ስራ ሰጥተናል ጌታቸው ረዳ ገብቷል። አከሚት ወሊገልጭ ተበል nama du'e sanaaf silaafe nama biyya sana keessatti du'e for example waan ummata fayyadu for example masgiida isa ta'u churchii isa ta'u betekiristaanis isa ta'u warroota sana amantaa jiraatiin waan isaan fayyadu akiraarra deemee waan isaan fayyadu godhame mooyi warroota sana kan gaafachiisu kan du'aallee reeffa kan gaafachiisu mootummaan godhe waan kana ummata keessaa nama yaadu dhabneeti mate sila warroonni sun yoo kiristaana ta'ani betekiristaana tokko ijaaranii maqaa jiraatiin yoo muslima ta'ani masgiida bishaan dhugaatii maqaa jiraatiin baasuun sidaa kana namni dhaqee ilaale kan godhamee fi ajiree argatu. Okay, sidaan kun maaf ijaarame taati? Maaliif bootaa sanatti masgiidni hin ijaaramne? Warroonni kun kiristaana yoo ta'ani betekiristaanni maaliif hin ijaaramne? Namoonni sun kadu'anii bar oromummaa isaanii irratti kadu'an malee wareegama keessatti jechuudha oromummaa irratti kan wareegaman. Oromummaa irratti sirna lugaan bulla kan irratti wareegaman. Akkaataa wareegama isaanii illee osaan jedha murteessaadha. Meemee akkaataa wareegama jiraanatti yeroo isaanitti mootummaa abbaa irratti kan bulchaa ture waliin beeknu achitti ummata akka seenan himutti yookiin jaarsonni naannoo isaanitti illee ta'ee akkaataan wanti itti himutti maal godhan beektaa hawaasa yaasanii hawaasa yeroo isaanitti akka amma waltajjii yoo nama waaman namni tokko hafuu hin danda'u. Akka ammaa kanaa miti seerichi baay'ee cimaadha natti fakkaata. Ummata bahe kana iddoo lamatti qodan. Lubaan bultan immoo lugaan bultan waan jedhamutti kennameef. Warri lubaan bulla jedhe gara addaa itti bahe. Warri lugaan bulla jedhe iddoo addaa itti bahe. Kana jechuun akkaataa oromummaa isaaniitiin kan bulanii fi afaan tekenne usan kan dubbatamu afaan amaariffaatiin baratama amaariffaan dubbatamaa wanti hunda amaariffaan oromiyaa kan jedhatu illee beektan illee akkuma dhageenne kana jechuu ormaan oromiyaa mara jenereeshinii yookiin irratti akka jalqaba. Inna warra lugaan bulle jedhe addatti baasanii sirna harma muraa fi harka muraa irratti geessan. Achi keessaa iddoon sun hagammaan jira waan sajaa'ibu qilee tokko jira baay'ee qilee dheeraadha bal'aadha baay'ee beektaa. Hawaasni keenya iddoo qabalee tokko keessa seenetti iddoo alamu harka muraa kanaa ol ba'a uummanni qilee san keessa deemee wanta warri gubbaa dalagamu wanti warri keessa jiru dhagamu sagalee iyyiitii uummata wanti kana dhibbee jedhamu dhibbee tooyitu qo'ama qileen gamaa gamanaa kun ni yaamne sagalee warra gubbaa jiru harka morma harmi raamuramu namoonni keessa jiran hin dhagaane. Sargaa kanaan hawaasni hedduun erga irratti raawwatame boodatti gootichi tokko bira gaame gooticha Girshaa Bushee jedhama. Aangoo warra jiraamire inni kun akkamitti harka kanaas kennaa jennaan harki isaa harkumaa raamuraa jedhame.
yeroo nama ammaan kana kan nuuf ettela sammuu ammaa kana Oromoo mureen fudhadha ammaan kana keessatti maaliif yoo jette taate waggaa 8 keessatti kana keessatti lola Shaashamannee keessatti kan ta'e keessa lola Oromiyaa keessatti Shaashamannee irratti Oromoo kiristaanaa naftanyaa dheedanii kan muran argeen jiraaf. Oromoo kiristaanaa isin naftanyaadha ani kunoo viidiyoo inni bira jira. Oromoon hundi nuni beeku. Haala kana baasanii manaa baasanii kan muran argee jira ilaalaa hin jiraati. Isa sanas gizee kana keessa amanuun bituu sinatti ulfaataa jira. Maaliif waan Oromiyaa keessatti gara sanatti wanta ta'e ammas gaafa waggaa 8 kana keessatti Oromoo kiristaanaa nuti Oromoodha kunoo sanyiin keenya kana butuu jedhanii butuu bu'anuu kan kana mangatii argee jira. Ilaale kunoo viidiyoo barbaadde kunoo kan bu'aa jiran obboosiisuu hin danda'a. Wanti beeku Abdulaan yeroo saniif wanti amma adda godhu tokko akka hubannaa koo itti jechuudha. Sirnichi gubbarraa gadi jiru yeroo saniif amma iddoo adda godhu fakkeenyaaf ilaalchi Oromummaa ilaalamu kun addatti yeroo san amma fakkeenyaaf erga Oromummaa barreen booda nuurii keenya wanyaan kuni gowwummaadha. Sigala kammaa kun jeeshiin indoom si qaanfachiisu keessatti qaama raawwatamaa jiru kun maaliif jennaan amma afaan Oromoo dubbatan afaan Oromoo si dubbadha afaan Oromootiin barannee wal hubachuu fi walii hubachuu osoo beeknu wanyaachuun kun gowwummaadha. Kan ammaa kun nama dhiba beektaa yeroo sanitti garuu afaan Oromoo dubbachuu hin danda'amu barreessullee barsiisullee barumsa irrattillee homti afaan Oromoo jedhamu jiru Oromummaadhaan kootan argaa siigalee kan ammaa kun immoo Oromoo ta'eeti baratee hubatee seenaa biraa dalaga ka jedhamu waan biraatti yaada fedhu ofii wanyaatuun kun dubbatuun si rakkisaa maaliif jennaan Oromoon keessaa qabsoo kan waa tokko kan beekuu qabdu Oromoo keessaa hammas dhaabatee yaatu qabu nuyi akka musliimaatti jechaadha. Oromoo keessaa amma musliimaatti ammas miidiyaa kanarrattis kan iyyus kan maalis akka musliimaatti malee warri kaan koo isaaf galee jira. Ilaali kan iyyus kan maal jedhu sana warri kaanis galee jira. Keessattuu dhalaa musliimaa dhiira musliimaati. Kan ittiin galle barnoota kan hin arganne biyya sana keessatti barachuu kan hin dandeenye nuyi akka musliimaatti ofittan fudhaan. Oromoo kiristaanaa yoo argite taate nagaa qaba. Kan peentee nagaa qaba. Kan waaqeffachaa nagaa qaba. Kan halkaniif guyyaa kan wal arrabsaa oolu sheeka keenyas qotee bulaa keenyas doktora keenyas maqaa musliimaa kan qabudha miti. Nuyi miti ofitti fudhachuu kun dirqama keenya. Walaalumni kan jiru akka musliimaatti nu bira. Malee Oromoo keessa yoo argite Oromoon amantaadhaan rabbii badhaaseedha. Amantaa adda addaa qabdi. Kana keessa kan carraa barnootaa kan arganne warroota musliimaa qofa. Yookaan politikaan beeknu yookaan biyyan beeknu yookaan naman beeknu amantii dhiifnee mandaratti kan amannu nuyi akka musliimaatti. Laakiin akka musliimaatti seerri musliimaa namni afaan nama ta'e afaan hin ilaalamu nama ta'e biyya sana keessatti waliin jiraataa jirti. Waan Ahmadiin Jabal waan intini seenaa kitaaba keessaa kan barreessa keessaa ateenyu tokkoffaa kan beekuu qabdu. Aneenyu wanta jedhamu ilaaluu qabdu. Warroota miskiinummaadhaan kan jirru dhalaa keenyaaf dhiira keenya akka musliimaatti malee warri poolitikaan itti galuu didee poolitikaan amma admiti waggaa kumaadhaas nuuf hin galu. Nuyi malee yeroota kaaniif abbaa ta'e poolitikaan siraateejiin biyyaan ni beeka bareechanii jechaadha. Kan akkamitti dha? Waan jiru dha. Seete asirratti maal jechuun barbaade beektaa? Yeroo durii beekumsi illee amma kana dhabamu beekumsi waan hin jirreef haala adda addaas waan hin jirreefidha. Yeroo qaroomni jirtu kanatti maaltu seenaa kaleessaa sana mul'isuu isaan dhoowwe maaltu tokko isaan gochuu dadhabe. Ishaadha har'a waan hundumaa gochuu dandeenya. Nus kunoo sagalee dubbachuu argannee jirra. Sa'aatii kanatti amma gandaan wal qoqqoodanii osoo dhugaa rabbii dhugaa dubbachuu fi maqaa waaqaa osoo waaman wal arrabsan maaliif sun maaliif ta'e? Jarri kun amma yeroo durii sirriidha namni hubannaa hin qabu namni barumsa hin qabu namni yaada isaa qoodu hin jiru waan tokko dubbisee waan irraa baratu baay'een hin jiru yeroo hamma yeroo qarume kanatti jedheetuma waanuma tokkicha arge duuka kora kaasee akkuma saree fiiga malee gad dhaabbatee kakaleessaa sun darbeera har'a dubbachuu hin danda'a har'a waa hundumaa gochuu hin danda'a har'a kabaratas kan hin baranne sagalee ta'uu danda'a dhimma isaa dubbatachuu danda'a quuqa isaa dubbatachuu danda'a. Sa'aatii kanatti
Sakaleessa sarratti dalagamaa ture, sakaleessa isarratti ta'aa ture, sakaleessa arsiitti shawwaatti eessatti bakka Oromoon bargalaa namitti kuni qixxi osoo dubbachuu danda'u inni as deebi'ee artistii Oromoo as deebi'ee amantii musliimaa amantii kiristaanaa kana qeequ hojii isaa kan duraan beekuu bar akkana bane kakaleessa sana raafatuun qabu beekte lafa dubbachuu danda'u kanatti siyaati falmachuu danda'u kanatti osoo hundumaa dhiise osoo hiyyuu waate gaafa sareen tokko asii gara kaasteeste duukaa girrisu mi am asumarra laal achanda haadha bakka Hacaaluu waan caalaa kana qabatanii achandaan isaanii qad Hacaaluu bulti beegantuudha kana godhese gara Hacaaluu immoo waan kana irratti kan odeessaneen ilaala Oromoo gara Hacaaluu immoo waa'ee du'a irratti kan maali booda jedhamu alaaf dheeran keenya garuu maqaa rabbii irra guddina kaawwaamu ijoollee keessan dhugaa rabbii ijoollee musliimaa maanuu amana bara ijoollee musliimaa amantii qaba amantiin isaan qaban haalli uffannaa isaanii haalumti hundinuu osoo irraa miidhagee jiru afaan isaanii miidhagan qabu. Wallahi ani nana mana godi rabbi ani nana mana dhugaadha sin jedhaa jira namni tokko miti godha kas isuma haasa'an sanaa ta'uu qaban. Barnoota idilee hin qabnu poolitikaas hin beeknu beekta akka musliimaatti akka musliima Oromootti poolitikaa hin beeknu barnoota idilee hin beeknu poolitikaas hin beeknu barnoota idilees hin beeknu. Biyya sirrii wanta nama jette doo wallaalaan bakkuun jira xinnacha tokkochaa foommarti ajaa'anii hundallee miti ilaali waggaa kana keessa sooshaal miidiyaa kana irratti kan kadhatu eenyuun ijoollee musliimaa kan footoo gargalchuu eenyuun ijoollee musliimaa kan iccitii dhalaa baasu eenyuun ijoollee musliimaa kan abbaa warraa kiyya akkana kan jedhu ijoollee musliimaa haati warraa kiyya akkana nagoote ijoollee musliimaa kan maallaqa dhalaa irraa nyaatu eenyuun ijoollee musliimaa kanuma keenya fudhadhu liqimsisiif ta'u ma waan jiruudha nan sobe bakka siidaa jette sanitti siidaa armatti murame san dhugaa kee jette maqaa maskiida sana maqaa seenaa sana guddaa saniini dhaabanii osoo akkuma ati jette san oduu dhiisanii nama harrabsuu dhiisanii isaan wanta sana seenbisa gochuu qabu iyyuu beette akka ati jette amma yaadni kee sirriidha gargaarsa waan saniin gochuu qabu ture waan san baasanii mul'isuu qaban uummata Oromoo biratti bicha osoo hin taane uummata addunyaa kanarratti wanti sun wanta qaalii bar gara sanatti odeessuu malee gara sidaanii aanolee dhaabbatee miidiyaa irratti Oromoo irratti odeessuu malee waan kana baasanii addunyaa dhaabsisuu dandeettiin qaban jarri gootummaan jara Oromoo irratti goota ta'uudha malee waan kana addunyaa irratti baasanii seenaa kana addunyaa irratti beeksisuudhaaf dandeettiin qaban wanti kun kana ta'ee jira jonosaayidiin ta'ee jira jedhanii beeksisuudhaaf Oromoo irratti goonnummaan jira malee amaarri tokko dubbatte ko yaabbiletti akka sodaatan nuna beeka laakiin gootummaan jaraadhuma irratti rakkidii si dhugaati isaan keessan jirtu dhiifama naa godhiiti namoonni tokko miti namaa jira sun beekamaa jira hundullee hin beekaa namoonni tokko miti maaliif jennaani jarri kuni jira miti amma namni bar hundi tokko miti siigalee tokko ta'ee miti yoon sin jedhu isaanii akka namni tokko jechuun namni tokko gara haadha keessa haadha makee wajjin garaatti keessa dhalattetti ijoolleen haadha tokko hundi tokko miti beekte hundinuu kennaa mataasaa qaba haa ta'u malee garuu amantaa kee keessatti wanti sun seenaa guddaa hojjete wanta seenaa qabeessa kanarratti osoo hojjetanii waan tokko kan beeku ijoolleen Yesuusitti amananu maqaa Yesuusitiin dhiisennaan dhiisu waan tokko jedha ijoolleen Maariyaamitti amanu maqaa Maariyaamitiin dhiisennaan waan barbaadan dhiisu kan keenya rabbiitti kakadhee sheekatti maddee keessatti maddee hin dhiisan rakkoo kana qabna rabbiin sodaa gannaa namni dhiisu jiru keenya kuni keenya dubbii dhumamu ooluma illee dhuma fallaadhaas jalattus jibbitulee gara bijaalattanu jibbatanu ijoolleen maqaa gooftaa Yesuusiitiin dhiisennaan ni dhiisu ijoolleen beekte maal akka barbaadan ta'a dirqama waaqayyo kan hin bitamne akkamitti bitamta ree waaqayyo hin dhiisennaan waan tokko ni dhiisu keenya rabbiin ijoolleen kiristaanaa immoo ortodoksii maqaa Maariyaamiitiin si qabe dhiisennaan ni dhiisu keenya rabbitti yaa rabbiin sodaadhu dhiisennaan kan dhiisu musliima jira miidiyaa irratti keessatti musliima Oromoo sheeka keenyaaf amma gadi ni jirra hin jirru anuun dhiisu anuun dhiisu mucayyoo takka taasirra wanni tiktokii banattee beektaa gaza gaafa tiktokii banattu warra alargii warra rabsan beektaa tikistidhaan jette gaachan baali arraba jira jiru tokko argiteedhaan jette
Dhalaa keenya immoo dhalaa keenya dhiisa moo dhiirri keenya dhiisa kun rakkanne dhaqaa dhaqee ollaadhaa ijoolleen maqaa gooftaatiin jettanii ijoollee keenya isinis nurraa fixaa jirtan dhiisaa biyya Awurooppaa kanatti ollaadhaa. Adi kok kan dedi bukan sahaja kan itu kan ini ijoolleen dhalaa muslimaa fintir jette kottu maqaa Yesuusiin jettanii gaafa fudhattanillee salaamu alaikum yaada badee itu keenya moo dura deebi'ee. Kan keessanis ikkoo jira bar hunda miti kan keessanis bar. Jira keessattuu waa'ee poolitikaa biyyattii irratti akka Oromoo musliimaatti akka Oromoo musliima tokkotti poolitikaa iyyuu malee wamaa poolitikaa kuban qabu. Ijoolleen keessan dantaan qabdu beektee gara keessan kana badaa chiggiriin jiru osin jedhu. Chiggiriin jiru gara keessattuu kana Jimmaa Baaboor Wallaggaa Teeffee waan kana keessatti. Jimmi keessan jiru isaanii chiggiriin qabanii warrachi gowwaadha. Osin jedhu waan kana keessan beekan jarri firiidha jarri nyaatte nuti kalaas. Lola qabdu ka'ee dhufetti lola. Yoo argame dhungachuudha yoo argame baasuudha yoo dhiirri keenya lafee shamarran keenya rafan rakkoon keenya kana yoo dhiirri keenya rafan garuu kam keessa dhiifama naa godhi ati garuu arsiidha waachi jimmaadha kan kiyya hin beekamu ammallee addan baafannanu ani garuu jimmaa guyyaa tokko ol bahee akkana waa'ee poolitikaa kana borcuun argine warruma arsii fi warruma Wallaggaa Shawaa kanallee yoo taate kanuma hundumaa ishee keessan qabdu gandummaa keessan qabdu. A'uuzu billaahi gandummaa ilaannu keessatti Jimma keessatti maaltu jira fakkaata aadaa Jimma keessatti gaafa dhalattu ganda keessa addunyaadhaaf ta'e jedhamu gaafa eebbii Jimma keessatti maaltu jira dhalaas haa ta'u kiristaanas haa ta'u musliimas ta'u yaa ijoollee keenya addunyaadhaaf ta'a. Biyyaaf ta'a jedhama malee ganda keessatti gangaladhaan jedhamu beektaa du'aan akkasiin jiru Jimma keessa hayyuu ta'e. Rakkina